Guyyaan dubartootaa yeroo kabajamu itti fayyadama siyaasaa fi hawaas dinagdee dubartootaa yaaduun barbaachisaadha jedhameera. Guyyaan dubartootaa addunyaa aanaa Jillee Dhumuggaa magaalaa Sanbateetti haala ho'aan kabajamee ooleera. Gabaasni waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa aanichaa akka itti aanutti dhiyaata. Guyyaan dubartootaa addunyaa Maarch 8 akka addunyaatti marsaa 114ffaaf akka biyyoolessaatti marsaa 45ffaaf akka naannootti immoo marsaa 26ffaaf kabajameera. Aanaa Jillee Dhumuggaa magaalaa Sanbateettis guyyaan kun dhaadannoo hawaasa mirga dubartootaa kabaju haa uumnu jedhuun sirnoota garagaraan kabajamee ooleera. Guyyaan dubartootaa kabajamuun isaa jalqabbii gaggaarii itti fayyadama dubartootaa cimsuun dubartootni damee hundaan akka sosocho'an ni taasisa jedhu hirmaattotni kabaja ayyaanichaa. Ayyaanni kun wanni kabajamuu danda'e haala dubartoonni xiqqaatii keessatti baate guyyaan sangamta ta'e dubartoonni carraa kan argatuudhaan dubartoonni haala nagahaatiin bobbahanii galanii jiruu nagahaa jiraatu uummata wajjin haala nagaatiin jiraatu baay'ee gammachuun itti dhagahame walitti gurmoonnee maallaqa qusatuudhaan haalli hojiitti nu mijeessu hin jira. Maallaqa saamintiin walitti deemnee qusannee maallaqa keenya san liqii fudhannee itti hojjetuudhaan bakka biraatu liqiin barbaannu achuma fudhannee liqii hojjetuudhaan maallaqa san waggaa qusannee immoo bara baratti gargar godhannee waan kajeelirra hin oolfannaa. Haalli qusannaa ganda keessatti nu barame sun baay'ee kan nama gammachiisu. Dubartootni hojii hin filatanii hojii isaaniif kenname itti yaaduun hojjetu. Damee garagaraa irratti yeroo ramadaman bu'a qabeessa ta'anii hojjetu. Kun baay'ee na gammachiisa. Guyyaan dubartootaa akka aanaattis ta'e akka gandaatti kabajame baay'ee na gammachiiseera. Itti gaafatamtuun waajjira dhimmoota dubartootaa daa'immanii fi dargaggootaa aanichaa aadde Faaxumaa Saayid gama isaaniitiin guyyaan dubartootaa kabajamuun isaa itti fayyadama dubartootaaf xiyyeeffannoo kenne. akka sochoonu nu taasisa jedhu. ይህንን በዓል ስናከብር በውስጡ መሰራት ያለባቸው ዋና ዋና ተግባራቶችና ayyaana kana yeroo kabajnu kaayyoo fi galma garagaraa qabanneetu. Galma kana galmaan ga'uuf sosochii uumuun gara hojiitti galameera. Galmi inni tokkos dubartoota dinagdeen guddisuudha. Kana sababa taasifachuun dubartoota qusannaan gurmeessuun fayyadamtoota taasisuudha. Garee qusannaarraas liqaa fudhachuun hojii dhuunfaa isaanii hojjechaa rakkoo dinagdee keessaa bahaa jiru. Dubartootni hirmaannaa siyaasaa akka qabaataniifis hubannoo uumuun ni barbaachisa. Kana irrattis hojiin bal'aan ni hojjetama. Miidhaalee dubartoota irratti gahanii fi namoota miidhaa sana raawwatan to'achuuf kutannoon hojjechuun seeraaf ni dhiheessina. ቁጥጥር ለማዋልና ፍርድ የተሰጠባቸው ሁኔታ ላይ